Garaachoon arrallee Dr. Milkeessaa Miidhagaa OMN irratti dhaggeeffattee gabbaatee shanee jechuu hin dhiifne. Namoonni baay'een yeroo Dr. Milkeessaa Miidhagaa hamma xumuraa dhaggeeffatanii as garagalan qaadiree fi beeloftuun warri garaadhaaf qofa hojjettu warri garaan isaanii guunnaan maal na dhibee ummataa jechuudhaan dirree tana gubbaa halaaqtuun as baateem Dr. Milkeessaa Miidhagaa shaneedha jechuudhaan isaan duraanuu Oromoo guutuudhaan shanee jechuudhaan maqaatti moggaasanii Oromoo nyaachaa turuun isaanii ni Shanee yoo Oromoodhaan jedhan baga shanee taane jechuudhaan namoonni yaada garagaraatti jara jalaa dubbii isaanii fashalsaatiin hin jiru. Kanarraa ka'uudhaanis namoonni baay'een yaada garagaraatiin jara kana kaasaatiin jiru. Namoota tokko harree ta'uu isaanii kan mirkaneessaniin bara 2002 fi bara 2022 akkuma tokkotti yaaduu isaaniiti. Sammuun harree bara 2002 shanee jedhee baname osoo shanee jedhu bara 2022 gahim dhuguma kuni harrummaa dhugaasani. Harreen maqaa shanee jedhuun Oromoo hedduudha dhiitte. Oromoo hedduudha madeessite. Fe'aa diida taatee waggaa 20 oliif shanee jechuudhaan halaaqtee dhuufuufi faandoodhaan dachii balleessitee qushaashessiti. Gadal gibaa jechuudhaan baabsaatu laam itti qoosee bira dabreetiin hin jira. Kaleessa intaanee harree qalleerraa seennee molaallee harree ganneerrama. Carraan Oromoo sadarkaa kan gubbaa ta'ee jira. Oromoo maal ta'uu qabam? Gaafii maal qaba falmachuudha? Qabsoodha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aan kana Dr. Milkeessaa Miidhagaa OMN irratti dhiyaachuudhaan achi barbaarummaa hannaa fi saamicha summummaa jara PP kanaan dhodhoosee lafa kaayeetiin hin jira. Obboleessoo waan gurbaan wambadeen bashaashatti dhalate kan Abiyyi Ahmad ofiin jedhu suni Oromoo godhe cittoon gaala hin goone yoo jenne hin dandeenya. Akkuma waadaa Oromoodhaaf gale waggaa 100f akka cabsuudhaaf karoora qabu Dr. Milkeessaa Miidhagaa waan isaaniin jedhe OMN irratti dhufuudhaan dhodhoosee lafa kaayeetiin hin jira. Garaachoon jala kanaa garaacha isaanii guuttachuudhaaf qofa jimbilfattee namicha wambadee kanaaf ergamtee isaanii arraabdum Oromoo sobuudhaaf halkanii guyyaa Facebook kanarratti afaan bantee akka harree diida keessa baddetti halaaqti. Oromoo burjaa jessuudhaan maqaa garagaraatiin kaafteeti yaamti. Egaa har'aan kana goda seentu haalaallattu. Dr. Milkeessaan sirnicha keessa waan tureef waan isaan jedhameefi karoora jara kanaa sirritti keessa waan quba qabuuf takka takkaan lafa kaahee addaan dhodhoosuudhaan garaachoowwan baay'ee shiidhaan roraasee amma garii isaanii akka waan garaa yaasuu eegaleeti. Asirratti nuti gabaabsinee isiniif dhiheessina. Wanti Dr. Milkeessaan har'aan kana OMN irratti qophii addacha dubbii jechuudhaan dhiyaate Boguyyoo Waariyoo waliin gaafiif deebii taasise kun guutumatti hunda Oromoo bira gahuudha qaba. Kanaaf isinis gama OMN deemtanii guutuu gaafiif deebii kanaa akka dhaggeeffattan kabajaadhaan isin gaafanna. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gabaabsinee kan isiniif dhiyeessine kanas gurra buufadhaa. Akkasuma ammoo qoqqooduudhaan uummata keenya biraan gahaa yeroo isiniin jennu kabajaa fi ulfina isinii qabnu waliin itti dhiyaadha. Fannoo qabuun qondaaluu mootummaa keessa horsuuna tuqee jirtu keessa muummichi ministeera Oromoo na deeggaru baannaa waggaa 100tiif isan cabsaa jedhe dubbatee jedhan. Wanni kun dhuguma. Akkamiinan guyyaa ODP diigamuurraan dhiitee manatti gale. Nama muraasa faana galle manatti sanbooda warra ODP diigamtu jennee galle kun qorannoof nu yaaman. Anna yaame muummicha ministeeraatu na yaame. Ganama sa'aatii 2:20 dhaqee laaqan abba jechuudha. Achirratti waan hedduu kaasneerraa sanbooda achi keessatti gaa waa baay'ee kaafnee wanni takka namne sa'aatii dheeraa naa kennanii muummichi ministeeraa waliin haasofne achirra Oromoon na deeggaruu qaba. Yoo na deeggaruu baate immoo ofiifuu ni cabaa. Cabu immoo hin ka'uu ka jedhu dubbataniiru. Anumaatti dubbataniiru. Kanaafuu Oromoo yoo biyyin deeggariin hin cabaa karoorri amma biyyaaf kaayettiin Oromoo ittiin ijjeessuuf jirsun jechuudha. Ni cabaa jedhan kaanaan yoo na deeggaruu baate. Dr. Milkeessa ma uummatatti nimina waan agan gaareessan uummatatti mun qabdani uummata balleessuuf ijjeessuuf itti deemuu jiran
isan oggantooti Oromoon bakkeeyyatti si lamma warri am quuqam qabdan jedhanii uummatilleen kireeditii sanii kennu kuni calliftanii taa'uun imaana uummata nyaachuu san hin taane. Laaboonni kun wanna humna keenya olii ta'e dhaqee dhugaasitti maan waan wanna sidhoos kun qabu waan nan justify godhadhu hin qabu. Achirraa ka'ee wanni inni erga gaafasii managgalee mari'annee wanna baay'ee wanni mul'ate san booda piigooneetu hiina hunda ishii sassaabneetu maal goonaan jedhu kun nutti ergamee nutti kaasa gidduu kana keessa piikii goonee galchina faanaan jedhanii natti erganii turanii anis piik ta'uudhaa qophaa'atan ture dursees waan tokko goggodhaatan ture anyways waan humnaa olii ta'ee akkitti dubbattu hin jiru yookaan dubbattee safar gochuu danda'uu qabdaa jechuudha sana gochuu hin dandeenye sanaafan iftoominaanan himaa jechuudha uummatatti. Ayyee doktor. Balleessaa guddaadha. Ammachi namisa nafxanya jedhamu miidiyaa irratti hin dubbatanii atilleen qondaalallee keessa dubbannaani taargeet godhamta. Adoo kun turin Hacaaluu Hundeessaa intarviin waliin tolchirratti sirri nafxanyaa qeeqa ture. Hacaaluun immediately ijjeefame. Namni hedduun du'a Hacaaluu dubbi inni dubbasuniin sabab sirri nafxanyaa qeeqeef yaamichi baay'een irra godhama ture. Akka ijjeefamuuf karaa yuutuubii, feesbuukii, karaa gargaraatiin yaamichi godha turan. Hacaaluun adoon turin ijjeefame. Dooti isa kanaan wal qabattee yaaddaatiin. Hacaaluun waan dursa irratti pilaan ta'ee ture natti fakkaata. Namoota hedduun akka ajjeefamuu barbaadaman quban qaba. Qaamni mootummaa akka isa doorsisaa jiran baranan bahu jedhee namni dubbataa akka ture barana rukutuu malu na ajjeesuu malu jedhee dubbatataa tureedha. Kan namni isatti dhiyeenyaan jiru haasa'uu irra danda'ayyuu. Ayyee atini ogees federaalizimiiti ekspertii waan sun irratti waraqata baay'ee barreessite waraqata barreessullee baay'ee dubbisee dabalataan ammoo waa'ee federaalizimii kan gubbaalleetti hayyu hedhetti yaada. Kanaafuu federaalizimiif gocha bii wal birqabi kompeer kagoonu. Abiyyi Ahmad yookaan kaadireen biltsiginnaa isaati amma gandi keessatti uummata leenjiftuu sabdaneessaa, afdaneessaa, adidaneessaa jedhanii DDD kan dasee kan waan baay'isan na fakkaata. So is Abiy Ahmed is really federalist. One ideology federalism qaba. Tolchuu jira. Bari san turtan tolchee jira. Federalism dhugaa miti federalism sobaayyuu ta'uu hin danda'u. Kabara TPLF federalism sobaate jechaa turreemi. Federalism sobaa ta'uu hin danda'u. Maaltu jira beektaa? Ajandaa qara dabarsuu, ajandaa busheessuu waan jedhamu tokkotu jira politiksii keessa. Ajandaa sirkaa fuudhameetu ni busheessita. Ajandaa sirraa hatamee busheessuu waan jedhamutu jira. Amma maal jedhu fakkeenya federaalizimii dhugaa hojiirra oolchaa jirra. Federalizimii dhugaa aan federalizimii maastersii PhD irra baradhee qara'ee taa'eetiin na dhukkube mataa na dhukkube. Federalizimiin hojiirra oolchina yoo jettu at least minimum criteria qaba federalizimiin criteria 7 siisarara sanarra dhaabbattee wanni hojjetamaa jiru amma bar wanni jiru beeraawi jedhamaa jira ko beeraawi makalaakiyaa saraawwi jedhamaa jira ko beeraawi jechuun unitary system keessatti beeraawi jetta malee federaalidha. Biyya Ameerikaa ta'u biyyoota federaalistii ta'an keessa beeraawi jedhamu hin jiru. Wanni dhossaa wayi nu bira qabda. Waggaa har'aa bardabree jiha gayyaa kan keessa Oromiyaa Media Network waliin gaafiif deebii gootee jirti. Gaafiif deebii sun OMN illeen hin dabarsine kaayee jira. Yoo qabame ani dhamtaay, yoo ani jeefamtaay, interview tannaa dabarsaa itti nu kennat. Adaaraatu nu kennat sunullee laf kenneen dabarsine tursine jira. Du'a of sodaatte siidhuuf karoorsanii. Laal wanni ture yeroo san tokkoffaa akkuma siin jedhe erga kudeetaan gaggeeffame booda namoota lammaa dhiyaatan namoota mul'ata san morman namoota bilchiginnaan dhufuun qabu ODP dhufuu qaba Oromoon hiree ofii murteeffannaa isaa ofiin bushuu danda'u qaba paartii maqaa Oromoo bifiyyee qabiyyeen Oromoo ta'e Oromoo bushuu qaba jettee haasoo ta'e balaan sirra ga'a. Of course anaan sihinaan jedhu natti dhufeera deelinatiin naannoo mana koo oolaa guyyaa wayiis na hordofanii galgala keessa wanni ta'e jijjiraa. So wanni nani hubadhe hidhamuu mala duullee mala garuu waa uummanni dhaga'uu qabu baadheen du'echa warra OMN itti madhee isinillee galatoomaadha interviina gootanii ol keessan. Wagga sadeen dab namoota bakkuma arganitti ijjeessanii manidhaati baasanii nam ijjeessuun abbaa barbaadanii dhuun ajajman murtii diduun
wanni kun ajaja PPT'n dabrmoo garee wayii hachee ciifte qumaaree akkana taphattu jira. TPLF bara waggaa 27 gaafa Tigraayin bulchitu paartiin biraa paartii TPLF yaada Tigraay keessa hin turre. Nullee jararraa barachuu qabna jennee mari'annee raggaasifneerra waan si dhoksuun qabu. Seelii diinaa jedhamee ergasii yeroo dhiyoo asitti wanni tarkaanfii fudhatamaa ture. Seelii diinaa jedhama. Kan miseensota KFO haa ta'uu, ABO haa ta'uu, namoota waraana bilisummaa Oromootti shakkamanis haa ta'uu, hunduu seelii diinaa jedhamaniitu lakkaa'amuu namoonni bebbeekamoon hawaasa sochoosuu danda'an community leaders warra ta'an hunduu yoo PP'n deeggaran taanaan seelii diinaa. Seelii diinaa immoo tarkaanfii irratti fudhadhaa jedhamee kallattiin gubbaadha kennama. Akkaataa sana waajjirri dhaabaa godinaaf dabarsa. Godinni immoo tarkaanfii hidhuus ajjeesuus ni fudhata jechuudha. Gaafa kaan yoo abaluu hiine waan si suukkanneessu maal gootuu hiitu waan gootan godha. Gadi baasaa waan gootan godha jedhama asii gadi. Waan si suukkanneessu. Nama hidhuun yoo carraa argattee hidhamta jechuudha. Abbaan seera faan mani murtii faanam Itoophiyaa keessa yeroo baay'ee nam gadi dhiisan deebisanii qabaniidhaan. Kanaafuu qaamni murtii irratti ajaja dabarsuuf hangoo qabu. Poolisii moo akka istiraakchar Itoophiyaa executive judicial legislative jira wanni akkasii jira jechuudha jenna. Injiru. Waa'ee sabboonummaa Oromoo tuqaa lallaba turte Dr. Milkeessaa. Fakkeenyaaf shaneen diin Oromoo jecha turte. Oromiyaa miidiyaa neetwoork abaara turte qubqabna. Oromiyaa miidiyaa neetwoork ammaan tan diina siif. Shaneen ammaan tan siif diina gaafi tan deebisnaa gabaabsi. Gaafiin kun sirrii. Gaafa dhugaa dubbachuufan dura Opiidoon ture. Opiidoo seennee kan gaafii Oromoo dhimma Oromoo ajandaa Oromoo qabannee seennee siin jedhe. Achirraa gaafa wayyaanee kuffifnee jennu dhiibbaa uummataatiin wanni nuyi beeknu Oromoon bilisoomeera jennee amannee jechuudha. Oromoon bilisoomeera Dr. Abiyyiin finnee masaraa galchineerra Oromiyaa kan harkaa qabu Lammaa Magarsaati waan feene teenyee akka furachuu dandeenya nama kan faana iyyuu jennee waan yeroo sanitti amanneef jecha bilisoomneerra jennee waan amanneef jecha OMN qofa miti waboo qofa miti ABOs KFOs namoota dhuunfaa hedduullee irra duuleera san yeroo sanatti akkaataa bilisoomneerra jedhee waan amaneef wanni biraan nu barbaachisu waraanni nu barbaachisu jedhee amane yeroo sana sanaaf jecha waa hedduu hararra dhaabadhee yoo ilaalu akkaataa gaafii keetiin sun dogoggora an bakka san jiru waan dogoggore saniifuu hundaa'u kan mufachiisee jedhee waan amanuufi asumaanuu yoo naa eeyyamte dhiifama gaafachuun barbaada. Ulfaat Dr. Milkeessaa wanni dhiifam caalaan jirtu erkan kee dhumna dubbii lafa seenna Dr. Milkeessaa gaafiif deebii BBC Afaan Oromoo waliin gooteen economic zone lafa Oromiyaa ciranii mootummaa naannoo Amaaraa dabarsuu jiran jettee gaafiif deebii goote jirta. Eegi suni haal jajjaba keessa seenuu kan kee qaba. Lafa Oromiyaa ka ciramtee jira ka PP'n gurguratti. Eegi Opiidoo irraa ODP jijjiiram achi ammoo PP dhufte lafa Oromiyaa gurguruu jirtu Opiidoon. Humni addaa naannoo Amaaraa lafa hektaara 270 as seenee lafa Oromiyaa keessa qubatee haga har'a waraana qubsiifatee jira. Naannoo Shanoo asii laga Xaafoo irraa achi dabartee naannoo Shanoo aanaa Qimbibiit magaala Shanoo naannoo sana humni addaa Asaaminoo Tsiggee fidee qubsiise haga yoonaa hin baane darbeeyyuu lafa sana investimentii naannoon Amaaraa kennaa jira. Kana soba miidhaan waan bulchaa ture waa irra taa'ee nama hundatti himeera. Even haga naannoo Oromiyaa darbee federaalaa Republican Guardii hooggantootatti illee wanni kun rakkoodha. Humna Asaaminoo kana kaasaa asirraa jedhee hin kaafne haga yoonaa lafi sun naannoo Amaaraa qabatee jira. Investimentiif kennaa jiru. Seeraan ala sirra uummata qubsiisaa jiru. Tokko kan lammaffaan immoo ijaarsa seeraan alaatiin naannoon Amaaraa fi Finfinnee wal tuqeera. Naannoo Koyyee Facceetii kaastee harka gadii kibbaa laga Xaafootiin lagdi tokko akkas deemteetu dhaqxee karaa Minjaarinaa Shonkoraa maalitti seenti beekta. Sanarra qubsumni haala ajaa'ibaan dhufee Finfinnee ibsaan galee fi bishaan galee fi karaan tolfamee fi wal tuqee jira. Laga keessa batasaan ijaaramee fi seeraan wanni kun sirrii miti jennee gaafa nu ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf gaafa nu jalqabnu adeeppaa faana waliin nu qabanii adeeppaan mataa nurraa rukutee san booda waan adeeppaan jedhe hunda raawwachuu jalqabna. Ijaarsa seeraan alaa diigina dhaabaa jedhamee hidhaamne. Jawaar Mahaammadiin hidhaa jedhanii warri adeeppaa walgahii nuyi ODP fi adeeppaa yeroo kopha kophaatti teenya yeroo baay'ee waajjira dhaabaattis teenyeerraa skaayilaayitiittis teenyeerraa walgahii nuyi goonu san irratti gaafii adeeppaan gaafatu hunda hojii roosinaaf waan ta'eef jecha
Jawaari nurraayidhaa yoo ta'u baate asaaminoo ciggee isin irratti ta'a Jawaar jedhame ni himeef jechuudha. Ani erga yeroo inni hidhame keessaa baheera. Of course garuu wannichi raawwatee fiira jechuudha. Kanaafuu Jawaar Mahammad gaafii adeepaan dhiyeessiteetiin opiniyoon hiite jechuudha. Gara nama 13tu adeepaa irraa dubbate. 13 Jawaar Mahammad hidhamuu baannaan ODP faana nu hojjennodhanii gaasaniiru. Eenyu hoogganaa isaanii irraa kaasee waliin mari'atanii ejjennoo isaanii waan ibsan fakkaata. So booldi ta'eetu dhiyaataa ture jechuudha. Caasa dhaaba keessatti wanni Jawaarii fi Oromoo naashinaalizimii irratti akka nuyi ni goonuuf jecha sun qabatamaadhaan waan keessa ture. Gaafa nuyi waan ta'e waa'ee Finfinnee kaafnu Amaaraan mufataa dhiisa. Waan ta'e yoo kaaftu Baardaartu mufataa dhiisa. Akkasiin Baardaar gareen Baardaar mataarra bahee ajajachuu eegalle. Kaan madhaafsisu yaaliin gabaabsinaa deebis. Atiin humni dhabde namsi gargaar dhabde bilisiginna Oromiyaa keessa. Dhaabaa jedhan jaarseeraan alaa hin diiginaadhanii jennaan hin dhaabnu jenne ani hin dhaabuun jedheenii warri waajjira dhaabaa irraa of eeggannoo naa kennanii dhimma karaa laga xaafoo Amaarrii fi Oromiyaa Finfinnee wal tuqsiisuuf deemamaa jira jedhee kaasee san booda waajjira dhaabaatti na yaamanii na qoratanii tokko hiriyaadhuma koo fi nama biraatu na yaamee akkamii miidiyaa irratti haasoftatanii na qoratanii wanni kun baduuf jira ani iyyee dadhabee so kanaaf hin dubbadde jedhee qorannaa sana akkasuma inni jedhee bira darbee deemee namillee jaarseeraan alaa diigdee jedhamee qoratamee jira caasaa mootummaa keessa namni afaana hojjete qoratamee doorsifamee ni jira. Fedhii isaaniitiin godhuu jiran jechuun jaarseeraadhaa hin deeggaruu jechuu isaan. Amaarri naannoon Amaaraa diigina Amaaratu wannoo ta'a jedhee kaasnaan inni dhaabbataaf gaaffiin Amaaraa yoo fedhan baay'ee adeeppaan naannoon Amaaraa Abiy bushuu hin dandeenyaati jedhanii itti himu. Isaan mirgaaf bilisummaa akka malee qabu barga. Ati nuyi garuu afaan keessanittis dhimbisitti hin jedhiinaa ni mufatu ni maal ta'u maal akkasuma afaan keenya qabnee teenya jechuudha. Iskoolarshiippii argadhee biyya Ameerikaa Michigan State University tokko argadhee akka waaqii jedhee as dhufee jechuudha. Ameerikaatti hojii barsiisummaa ilmaan faranjii barsiisaa jira ammanni. Ayya Dr. Gaafii gabaabduun tanaan findaa. Carraan Oromoo PPK turtee yeroo baay'eef qondaalolaadha turtee barsiisaa yuunivarsiitiiti. Carraan Oromoo sadarkaa kan gubbaa ta'ee jira. Oromoo maal ta'uu qabam? Gaafii maal qaba falmachuudha. Qabsoodha. Qabsoo yoo siin jedhu tokkoffaa hayyuunsaa hidhaadhaan qareeyyiinsaa ajjeefamuudhaan biyyaa baqachuudhaan maaliin yoo itti fufe akkuma jedhame hin cabu. Gaafii qabu. Garuu sana hin ta'u Oromoon falmataa jira. Nan beeka caasaa mootummaa keessattuu falmii guddaa jira nan beeka. Hin kaasu jedheen dhiise malee. Maaliif guyyaan ajandaa gubbumaatti kennama malee namni gattaanyaa mari'annu kan jedhu jira. Dubbii kanaa walaa gamaggamnu jedhaa jiranis jiru. Keessoo dhaabaas keessoo mootummaa keessa quban qaban. Baay'ee falmiitu jira. Diddaa baay'ee jira keessattis. Ka uummataa immoo diddaa gosa adda addaa jira. Garuu deebee Oromoon of ijaaree dammaqee dubbiin kun sirni godhamaa jiru kun sirna Oromoodhaaf ta'u miti. Kana jala muree baruu qaba. An keessa nama political science barateen nama maastersii PhD ko political science keessa jiraatan siyaasa Itoophiyaa sirrii tan beekan. Hin deemsisu Oromoodhaaf hin ta'u. Oromummaaf hin ta'u. Kaleessa hin taane harree qalleerraa seennee immoo laallee harree ganneerrama an uummata irratti darbaa hin godhu jecha mana taa'aa tureera waan godhuu qabu immoo keessaanis godheera. Egaa namni hunduu dhimma Oromoo kana amma danda'een dhugaa jiru yoomiyyuu taanaan baasuudhaaf haasa'uudhaaf irraan deebi'u uummanni Oromoo cichee falmachuudhuma qaba jedheen amanaa isin naa galatoomaa kanuman jedha.